sagantaa keenya hordofaa jirtan martinuu nagoomiin keenya bakkawwan jirtanitti isin haa dhaqqabu akka mooltan. Jimaata Agayyajaa bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 30 bara 2013 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan ABUT humna ittisa Tigraay jedhee waamu humni mootummaan federaalaa Itoophiyaa qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu magaalaa hambaa seenaa yuuneeskootti galmeessamtee jirtu Laalibalaa qabachuusaa Rooyiters kaleessa gabaasee jira. Raayyaan ittisaa Itoophiyaa immoo ofirraa ittisarra kan jiru ta'uu dubbate humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay kan ofirraa deebisaa jiru ta'uu ibsa kenne. Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti mataman irratti yaada falmii dhaggeeffatee jira har'a. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kenneen addi bilisummaa uummata Tigraay naannolee waraana bane hundatti reeffa fe'atee kadeemaa ture ajjeechaan jumlaan irratti raawwatame jedhee ittiin hawaasa addunyaa burjaajessuuf akka ta'e dursineeyyuu ni beeknaa jedha. As Yuunaayitid Steetsitti bakka bu'aan adda bilisummaa uummata Tigraay gama isaaniin kanaaf deebii kennanii jiru. Ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataas ni qabna. Maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuseriin Tamsaasarraa Biraan Ayiluuti. Oduuf gara tujubeettan sin dabarsa. Attamooltan oduun ammaaf qabnu kunoo. Kan addi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaa ittiin jedhu waldaa seena qabeessa yuuneeskoon beekannaa kenneef keessa ka jiru magaalaa Laalibalaa to'achuu namoonni ijaan argan lama kaleessa Rooyitersiif ibsanii jiran. Laalibalaan amantoota waldaa ortodoksii miliyoonaan lakkaawamaniif bakka qulqullaa'aa yoo ta'u kaaba walloo naannoo Amaaraa keessatti argama. Yeroo dhiyeenya wal waraansi naannoo Tigraay keessaa naannolee hullaa Amaaraaf Affaar keessatti babal'achuudhaan uummanni 250,000 qe'ee isaanii akka baqatan dirqisiiseera. Aangawoonni gameeyyiin tokkummaa mootummootaaf mootummaan Yuunaayitid Steets kanneen dhiyeenya Itoophiyaa daawwatan lolli sun Tigraay bira darbee kutaalee biyyattii gama kaabaatti babal'achuu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Jiraataa Laalibalaa kan ta'an namni Seefuu jedhaman Rooyitersiif bilbilaan akka himanitti namoonni hidhataniif afaan Tigree dubbatan kanneen dhibbaan lakkaawaman kaleessa magaalattii keessa deemaa turan. Afaan Amaaraa kan hin dubbanneef yuunifoormii kan waraana federaalaarraa adda ta'e uffachuu isaanii ibsaniiru. Humnoonni naannoo Amaaraa kanneen mootummaa biyyoolessaa waliin jiran roobii galgala aangawoota waliin gamasii baqachuullee obbo Seefuun dubbataniiru. Nu waliin akka turan yookaan kilaashii isaanii akka nuu kennan gaafannus didanii baqatan ambulaansii konkolaataa hedduus fudhatanii gamasii ba'an jedhanii jiran. Innaa baqatanillee hiriyaa koo tokkotti dhukaasanii ajjeesan jedhan. Siivilotaaf eegumsa akka godhaniif hiriyaan koo sun gaafachaa ture jedhaniiru. Namni lammataa Daawit jedhaman Rooyitersiif bilbilaan akka himanitti Laalibalaa gadhiisanii kan ba'an kamisa ganama. Innaa humnoonni kun gamas seenanitti namoota 200 taanee miilaan gamasii baanee jedhan. Rooyiters odeeffannoo namoota ijaan argan kanaa dhuunfaan hin mirkaneessine. Dubbiimtoonni muummicha ministeeraa waraanni Itoophiyaaf gurmuun gamtaa hojii mootummaa gaaffii gaafatamaniif battala deebiin kennine. Dubbi himaan kan addi bilisummaa uummata Tigraay humna ittisaa Tigraay jedhee waamuuf mootummaan federaalaa immoo qaama gurmuu shororkeessaattiin jedhu deebii akka kennaniif dhaqqabuun hin danda'amne. Jiraataan magaalaa Laalibalaa kabroon Daani'el jedhaman Rooyitersiif bilbilaan akka himanitti walakkeessa guyyaarra loltoonni dhibbaan lakkaawaman magaalattii seenuu dubbataniiru. Gaarreen magaalaa qulqullaa'aa sanaa ala jirutti kan baqatan ta'uu isaaniif magaalaa keessatti dubartootaaf ijoollee qofti hafuu isaanii dubbataniiru. Innaa humnoonni kun Laalibalaa seenan lolli hin turre jedhanii jiran. Gareen shororkeessaa tokko mootummaa sirnawaaf dhukaasa dhaabiinsaaf haalduree dhiyeessuu hin danda'u jechuudhaan itti gaafatamtuun waajjira pireesii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Biillanee Siyyum dubbataniiru. Kun dhimma gitoota gidduutti ta'e miti jedhan Biillaneen. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabiinsa labse kan hin simanne hoogganoonni TPLF haalduree beeksisaa turuun isaanii ni yaadatama. Har'a ibsi waajjira muummicha ministeeraan kenname kun mootummaan federaalaa lola dhaabiinsa gamtokkee erga labsee as isa jalqabaati. Ibsa kana kan kennan waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamtuu kutaa pireesii Biillanee Siyyum akka jedhanitti akeekii lola dhaabiinsa sanaa keessumaa qonnaan bultoonni Tigraay yeroo roobaatti fayyadamanii qonnaa akka qotataniif ture sun garuu jedhan Biillaneen dubbii tuqachuu kan ittiin jedhan sochii TPLF'n danqamee jira jedhaniiru. Following the government ceasefire, TPLF have continued with their belligerence and fatalistic approach of encroachment into other regions. Mootummaan dhukaasa dhaabiinsa labsus TPLF gara naannoo kabrootti babal'achuuf dubbii tuqachuutti fufee jira. Kanaaf kun naannoo Tigraay qofaa keessatti kan murtaa'u miti.
haleellaan TPLF kun gara naannoo Amaaraaf Affaaritti illee itti fufeera jedhan. TPLF lola itti fufuun jireenya qonnaan bultoota naannoo Tigraayiif kanneen biroo jeequu isaallee dubbataniiru. Biillaneesiyyuu ibsa isaanii har'aa keessatti loogii jechuun kan ibsan ilaalcha hawaasa addunyaallee qeeqaniiru. Nageenya uummata Tigraay ilaalchisee dubbataa kanneen turan yeroo ammaa TPLF gargaarsatti innaa karaa cufu lammiiwwan Tigraay nama mormu jedhee innaa ajjeesu ijoollee loltummaaf innaa filatu dhimma kanarratti ragaaleef dhuga ba'umsa kanneen booji'amanii arginee jirra. Akkasumas siviilota dahata innaa godhatu walitti bu'iinsa sana gara naannoo biraatti dabarsee haleellaa innaa raawwatu callisanii ilaalan jedhan. Gama biraan dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa Tiwiitarii irratti barreessuudhaan injifannootti milkaa'aa jirra jedhan. Humnootii addaa naannolee irraa dhufan gara isaan dhufanitti deebisna lolli keenya uummata cunqurfamaa waliin miti jedhan. Bulchiinsi Baayiden sabatiinsaaf nageenya Itoophiyaa akkasumatu ta'uu dubbiimtuun White House dubbatanii dhimma isaa gara ministirii dhimma alaatti qajeelchaniiru. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield kana dur innaa dubbatan dhukaasa dhaabiinsi marii irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsanii turan jedha Iskindar Fireew Finfinneerraa. Waraanni Itoophiyaa ofirraa ittisaa haleellaa TPLF dura dhaabbachaan jira jedhe. Dubbii himaan humnootii ittisaa Itoophiyaa Koloneel Geetannat Amaara tuuta oduu naannoof har'a akka ibsanitti TPLF adda raayyaaf naannolee kabiroo keessatti weeraratti fufee jira jedhan. Dubbii himaan kun akka gootummaatti kan isaan ibsan milishoonni naannoof jiraattonni naannoo Amaaraa haleellaa ofirraa ittisuu isaaniiti ka jedhu ture. Mootummaan Itoophiyaa irra deebi'uudhaan dhukaasa dhaabiinsi sun ammayyuu hojiirra oolee jira. Mootummaan obsisaa yeroo dhiyoo kadhumatu ta'ullee akeekkachiiseera. Tarkaanfii jiru arguu feenaan torbanneen hanga tokko eegaa jechuudhaan ministeerri sirna dimookiraasii Zaadiq Abrahaa BBC'f ibsaniiru. Innaa obsa keenya fixan magaalaalee Tigraay keessaa attamiin akka isaan ariin ni argitu jedhan ministirichi Itoophiyaa kun. Kan TPLF injifannoo argadhe jedhu kun miira aangoo kijibaatii jechuudhaan Zaadiq dubbataniiru. TPLF magaalaalee naannoo Amaaraa lolatti bane keessaa kanneen buqqaan namoonni 250,000 ol ga'u mootummaan naannoo Amaaraa beeksisee jira. Naannolee adda addaarraa buqqaanii kanneen dhufan baqattoonni miliyoona 1 ol naannoo Amaaraa keessatti kan argaman yoo ta'u JJ'aan midhaan kuntaalli 150,000 kan barbaachisu ta'uu dubbii himaan mootummaa naannoo sana obbo Gizaachoo Mul'ina beeksisaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi oliyyannoo yakkaa lammaffaan dhimma Laamroot Kamaal irratti murtee kennuuf ka ture arras beellama kabiraatti dabarse. Dhaddachi kun beellama yeroo dabree irratti galmeen yakkaa ka poolisiin jecha himatamtuutti fudhate naaf haa dhiyaatu jechuudhaan ture kanarratti beellama qabe. Arras galmeen sun naaf hin dhiyaanne jedhe akka dhiyaatu gaafachuudhaan beellama kabiraa fulbaana 21 bara 2014tti qabee jira. Gama biraatiin manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa namoota galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti himataman irratti yaada falmii dhaggeeffatee jira. Galmoo daawwittuu Finfinneerraa gabaase. Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi waliyyannaa yakkaa lammataa dhimma himatamtuu Laamroot Kamaal kaajjechaa Haacaaluu Hundeessaa walqabatee to'annoo jala jirtu irratti murtee laachuuf har'atti beellamatee ture. Manni murtichaa dhaddachi yeroo darbeen galmeen yakkaa poolisiin jecha himatamtuu itti fudhate naaf haa dhiyaatu jedhee kaajajee ture yoo ta'u har'as galmeen kun sababa hin ibsamneen akka hin dhiyaanne beeksisee jira. Kanaafis dhaddachaarraa galmeen kun hagayya 10 bara 2013tti dhiyaate gadi fageenyaan erga ilaalameen booda fulbaana 28 bara 2014tti murteen ni kennamaa jechuun beellama biroof dabarsee jira. Haaluma wal fakkaatuun har'a manni murtii olaanaa Lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman irratti yaada wal falmii dhaggeeffatee jira. Obbo Kadir Bulloo abukaatoo himatamtootaati. Akkaataa kanaadhaa abbaan alangaa ragaawwan obbo Jawaariin faarra dhiyaatanii tokkoffaa akka dhokataniitti fuulli isaaniitiif wanta adda addaa isaanii namatti mul'anne dhokatanii ragaa irra bahuu akka danda'an. Lammaffaa immoo dhaddachi bakka namni hin jirre akka laallamu kan jedhu iyyata dhiyeessee kan ture. Isarra falmii goonee turreeni lakki kun sababa addaatiifu fudhatama qabu. Tokko seera kaayyoon seera kanaallee waan akkanaan ayyamu. Lammaffaa abbaan alangaa gabaabinumatti seerri kunis kan jedhu yoo abbaan alangaa dhimma amma dhiyeesse kana ragaa biraatiin waan adda addaatiin mirkaneessuu hin dandeenye qofa. Kanaafuu namni abbaan alangaa ragaa gara fuula 340 ol dhiyeessee bakka jirutti kun barbaachisaa ragaa biraatiin
mirkaneessuu bakka danda'utti seerri eeyyamuu fi kan jedhu. Kan biraa ragaan immoo bakka dhokatee namarra ragaa bahuu jechuun namni kun ragaa sobaa ta'uu hin danda'a. Kanaafuu dhugaan kan addaan bahuu danda'u nama tokko fuula isaatiif haala yoo ragaa dhiyaatu akkamiin akka isarra hubachuu waan danda'u. Kan ammoo manni murtii hongoone taate kaayyummaa manni murtii dhaabateefu dhugaa kana akkas ilaalee akka addaan baasuu fi dirqama mana murtii irra kaa'isan illee kan fashaleessuu fi mirga warra shakkamtootaaf kenne kan faallessu waan ta'eef fudhatama qabu. Kanaaf kan fakkaatu dhiyeessinee turre. Obbo Kadiir dabalataan falmii arraa irratti dhimmi daddacha kana cufaa taasisuus irratti mari'atamee wal falmiin gaggeeffamuu himan. Dabalataan abbaan langaa maaliif ragaan akkasitti dhaddacha irratti akka dhiyaatu sababni inni dhiyeeffates keessumaa warra ragaa bahaniif sodaa qabna kan jedhu ta'uu eeru. Akkuma isin dura ibsaa turanii jarri kun uummata sababa isaaniitti uummata walitti ka'ee jira, rakkoo qabu jira, ragoota keenya irratti dhiibbaan hin gahaa. Armaan duraa fakkeenyaaf yeroo falmii ragaa adeemsa duraa kan preliminary inquiry kan jedhamu kana yeroo deemsaa turre nama tokko irratti ibn yaaliin haraasmantii gochuumaa yookaan ajjeechaa godhamee ture. Sababa kanaaf kanatu jira. Kanaafuu sababni dhiyeessine kanaafi ragoota keenya irratti dhiibbaatu dhufa. Lammaffaa yoo kan dhoork akka jedhanitti wanta godhe taate yoo ifatti dhofsaan hin taane taate dhiyaanneetiin falminuu kan jedhu ragaan baanu kan jedhutu jira. Sababa kanaaf kana kan fakkaatu wanni murtiisaa abbaa langaa akka dhiyeesse. Dhumarrattis abbootiin seeraa daddachaa walfalmiidhuma kanarratti murtee kennuuf hagayya 14 bara 2013 beellama biroo akka qaban obbo Kadir ifoomsanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinnee. Addi bilisummaa uummata Tigraay naannolee waraansa bane hundatti reeffa fe'atee ka deemaa ture ajjeechaan jumlaan irratti raawwate jedheettiin hawaasa addunyaa burjaajessuuf akka ta'e dursinee beekna jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa ibsa kennee jira. Reeffota 7 dura walitti qabe laga qarqaratti gatuudhaan ajjeechaa sana mootummaan akka raawwate ka fakkeessu ragaa dogoggoraa facaasuun Hiwaat shira isaa baratame jedhan dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa akeekkachiisa tokko jechuudhaan odeeffannoo 7 dura baaseen Hiwaat ajjeechaan jumlaa raawwatame olola jiru jalqabuudhaaf qophaa'e jechuudhaan ibsee ture. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gaaffiif deebii VOA'f kennaniin humna addaa naannoo Amaaraa ka Walqaayit keessaa ba'u awwaala keenya irratti jechuudhaan waamichawwan dhiyaatan fudhatama dhorkanii jiru. Gama biraatiin as Yuunaayitid Isteetsitti bakka bu'aan Hiwaat yookaan adda bilisummaa uummata Tigraay Ambaasaadder Fisaas Gadoom dhimmoota kana ilaalchisanii ibsa kennanii jiru. Gabaasaa Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa argiteef gaaffiif deebii Ambaasaadder Fisaa waliin geggeessame Bafqaadutu walitti qabee dhiyeessa. Waa'ee reeffa namootaa laga Takazzee yookiin Seetiit irratti argame ilaalchisee dursanii kan dubbatanii aangaa'ota mootummaa Sudaan isa booddee miidiyaaleen adda addaa gabaasaniiru. Dhimma kana irratti aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa fi hooggantoonni adda bilisummaa saba Tigraay quba walitti qabaa jiru. Gareen adda bilisummaa saba Tigraay reeffi namootan sanaa kan lammiilee naannoo Tigraay warra lola baqatanii gara Sudaanitti sokkaa turanidha. Kan ajjeefaman immoo mootummaa Itoophiyaatiini jedha. Aangaa'onni mootummaa gama isaaniitiin addi bilisummaa uummata Tigraay maqaa mootummaa balleessee ilaalcha addunyaa geeddaruudhaa fi loltoota isaa warreen waraana irratti du'an bishaanitti gadi naqee jedha. Ittuu dubbichi hin uumamin 7 dursee akka wanti kun yaadamaa jiru odeeffannoo qabnaa jedhu warri mootummaa. Waa'ee kanarratti gabaastonni raadiyoo Sagalee Ameerikaa yaada garee lammanii qindeessaniiru. Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa yaada dubbii himaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee gaafatteetti. በራያም ግንባር አስክሬን እየጫነ ይወስዳል በጭነት መኪኖች እና ይሄ ከወሰደ በኋላ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ማመላከት ነው። በአንድ በኩል በጣም በርካታ አስክሬን ለምን ይጫናል? አስክሬን መቀበር ነው ያለው። ከራ አንደ ራያቴኒስ ኮንኮላታቲ ፈአኒ ሬንፍ ፍዳቱ ሬንፊ ሄዱን ማሊፍ ፈአም ሬንፊ አቹመቲ አዋላሙ ቀባሚቲ ሬንፍ ነማ ራያቲ ዱኤ ፈአኒ መቀሌት ጌሱን ሂከ ከሚኑ ሂንቀቡ አጀቻ ጅልማቱ ኑረት ራወተ ጀዳኒ ሐዋሳ አዱኛ ደጎጎርሱፊ Omni kamiyyuu karaa barbaadeen teknooloojii kamiinuu fayyadamee humaraa irratti qorannoo godhee yoo calalee wanti inni argachuu danda'u hin jiru. Jechuudhaan mootummaan naannoo Amaaraas ta'ee mootummaan federaalaa gocha sana akka hin raawwanne obbo Gizaachoon dubbataniiru.
Kanuma walqabatee Daarikteerri USAID Samantha Power daawwannaa Itiyoophiyaa erga raawwatanii booda ibsa kennaniin loltoonni naannoo Amaaraa lixa Tigraay keessaa bahuu qabu jedhanii turan. Dhimma kanarratti kan deebii kennanii obbo Gizaachoo Mulune gaaffiin suni baacoodhaa fi kan tuffiidhaan guutameedha jedhu. Lafti amma naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa wal lolchiisaa jiru. TPLF yemmuu aangoorra jiru humnaan fudhateeti malee seenaa biyyattii kamiinuu keessatti lafa Tigraay ta'ee hin beekuu jedhu. ስለዚህ ምዕራብ ትግራይ የሚባል ቦታ እኛ አናውቅም። ልዩ ኃይሉን ወይም ፎርሱን ያስወጣ የሚለው ቀልድ ከናፉ lixa Tigraay waan jedhu hin beeknu. Baacoon naannoon Amaaraa humna addaa isaa habaasuu jedhu waan ta'uu danda'u miti. Awwaala keenya irratti ta'uu danda'a. Karaa kanaan waan mariidhaaf dhiyaatu miti jedhaniiru. TPLF bara aangoo irra ture bakkeewwan sanarraa lammiilee Amaaraa 500 buqqiseera ajjeeseeras kan jedhanu obbo Gizaachoon beenyaatu nuu kaffalamuu qabaa jedhu. Waa'ee reeffa namootaa laga irratti darbatame ilaalchisee Yuunaayitid Isteetitti bakka bu'aa adda bilisummaa saba Tigraay kan ta'an Ambaasaadder Fissaa Hasgadoon raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka dubbatanitti dhaabni isaan humna Tigraay jedhanii waamanu reeffa namootansaa qofattuu hin ta'in diina isaallee kabajaan awwaalaa kanaaf immoo muudannoo waggaa hedduu qabnaa jedhaniiru. Itti aansuudhaanis ግን ለምንድነው የሁሉ ማሰብ እንኳን የሚከብድ ነገር የሚሉት ያሉ ሁመራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ sababni wanti yaaduudhaaf ulfaatu jedhamaa jiruuf Humaraa keessatti duguggan sanyii raawwateera. Dhumiinsi Humaraa Tigraay keessatti yakkaawwan raawwataman keessaa tokko ta'ee mana murtii addunyaatti dhiyaata. Ragaan jira. Reenfi Sudaan keessatti mul'ate beektota idilee addunyaatiin qoratamaa jira. Kan du'an lammiilee Tigraay ittuu lubbuudhaan jiranii harki isaanii boodatti hidhamee bishaanitti darbataman jedhu Ambaasaadder Fissaan. Inni reenfota namaa raayyaarraa gara Maqaleetti achi immoo gara Humaraatti fe'aniiru jedhamus dhugaa miti jechuudhaan komii dhaaba isaanii irratti dhiyaate alaniiru Ambaasaadder Fissaan. Karaa biraatiin gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Tigiriffaa Gabree Maariyaam dargaggoota dhalattoota Tigraay ta'an yeroo ammaa Sudaan keessa jiran bilbilaan haasofsiisee ture. Dargaggoonni mana hidhaa Humaraa keessaa miliqanii bahanii yeroo ammaa mooraa baqattootaa Hamdaayet jiran magaalaa Humaraa keessatti namootan dhaloota Tigraay 300,600 ta'anii bakka Indaayit Baareek jedhamutti magaazana midhaanii keessatti hidhamanii jiru jedhaniiru. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo ka torbanitti yeroo mara jimaata dhiyeessinu gara qophii labataattan sin dabarsa. Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa har'aa jalqabeera. Qindeessee anan sinii dhiyeessu immoo ani Tigisti Gammeeti gara dubbii ijoo. Dubbii ijoo har'aa keessatti bara dhiheenya kana qormaanni biyyoolessaa Itoophiyaa kutaa 10 kutaa 12 yeroo tokko immoo ministiriin kutaa 8 tibba geggeeffamu shamarran ulfa guutuudhaan qormaata yeroo fudhatan arguun kaan immoo dahanii guyyaa tokko guyyaa lama booda fa'aa qormaata fudhachuu isaanii miidiyaa irratti yeroo gabaafamu arguun baay'ateera. Daa'ima reefu dhalate harkatti hammatanii buufata fayyaa keessatti qormaata taa'anis jiru. Keessumaan xiyyaarraa mirga dubartootaa barmaataalee akkasumas aadaan waan adda addaa xiinxalti. Dhimmoota kanarratti yaada qabdu waan qorannaadhaan argites warra ishii hordofu karma miidiyaa kana biraan hin geechi. Ani siyaanni aannan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinnee irraa dhufe. Amma digrii sadaffaa koo hojjechaan jira. Riisarchiin koo immoo kan xiyyeeffatu naannoo barnoota dhimma fayyummaa qaama saalaa irratti yookaan immoo reproductive health irrattidha. Mattuu yuunivarsiitii irratti waggaa 2 barsiisee taniin gara PhD'tti gale jechuudha. Walqixxummaa koorniyaa irratti nan hojjedha. Hayyeegaa har'a mata dureen irratti mari'annoo isa dura jalqabdee barnoota dhimma fayyummaa qaama saalaa isaan majenne reproductive health afaan Ingiliffaatiin jedhamu kana laalchisee amma tokko walitti qabamanatti fakkaata. Waggoota dhiheenya kana keessa ijoolleen yookaan immoo dubartoonni shamarroonni
qormaata biyyoolessaa kutaa 12 kutaa 10 yeroo fudhatan kaan ulfa guutuu kaan har'a dabeefaa ka boru fudhate jira. Sanirratti yeroo laaltu wanni kun ammam dubartoota miidhaa dhiyeenya kana waa'ee kanaa barreessiteetta waan ta'eef si gaafachaa jira. Rakkoon kun rakkoo guddaadha. Especially immoo gara baadiyyaatti yeroo deemtu ijoolleen dubaraa waan baay'eetu isaan mudataa ikoonoomii wal qabatee maatiidhaan wal qabatee barumsa isaanii irratti akka hin xiyyeeffanne kan taasisu baay'eedha. Inni informationii immoo hin qaban. Kanaafuu namni naannoo isaanii jiru especially the men inaasa'uu wajjiniin shaayii bunnaa jenna jedhu achumaan wal qabateetu ijoolleen waan informationii hin qabne dirqamaanis ta'uu jaalalaan walqunnamtii saalaa piraaktisii gochuu jalqabu jechuudha. Wanti kun immoo unwanted pregnancy yookaan immoo ulfa yeroo malee yeroo jennu umri ishee ga'eera garuu yeroo isaa miti. Mana barumsaa irratti jirti barachaa jirti. Kanaafuu inni illee dogoggora. Ulfa hin barbaadamne yookiin yeroo malee yeroo jennu kan yeroo malee jennu umriin ishee otoo hin ga'iin 18 otoo hin ta'in dirqamaanis haa ta'u jaalalaan kan ulfooftudha. Yeroo ulfa unplanned yookiin immoo kan itti yaadamne yeroo jennu immoo umrii ishee ga'uuf danda'a ga'uu baachuus hin danda'a garuu otoo itti yaadiin otoo planning godhin jiruu ishee otoo hin qopheessin yeroo ulfi uumamu lamaanuu rakkoo guddaa qaba. Barumsa addaan cituun hin dhufaa achiin booda immoo abbaa manaa yookiin dhiira irratti hirkachuun hin dhufaa ikoonomikalii independent taatee akka hin dhaabbanne ishee gochuu danda'a jechuudha. It's a big problem. Karaa biraatiin dubartoota yeroon da'umsaatii fi tibbi qormaataa walitti jalaa dhiyaate yookaan immoo walirra jalaa ooleef manneen barnootatii fi koreewwan qormaata kennan haala mijeessanii akka qormaanni jalan baane gochuun isaanii waan galateeffamu ta'uusaa cimsitee an ibsitu siyaanneen dur garuu akkas hin turree jetti. Manni barumsaa ijoollee dubaraaf ulfa ta'anillee manni barumsaa harka banee isaan fudhachuudhaan baay'een galata qabu. Dur yoo dubartiin tokko ulfoofte she will be kicked out of ye'in ari'amti. Garuu amma kun fooyya'ina guddaadha akka isheen barattu akka isheen barumsa fixxu gochaa jiru. Maalinni akka isheen ulfoofte godheerree jedhanii immoo dhaabbatanii yaaduun barbaachisaadha. Dirqamaanii jaalalaanii yoo jaalalaanis ta'e jiruu ishee akkamitti pilaan godhachuu qabdi. Kutaa 8 amma last week kan inni ilaale kutaa 8 isheen ulfooftee ministirii yeroo fatanaa fudhattu kan ijoollee qabaatte jechuudha. Kun miidiyaa irratti dhiyaate umrii shoo meeqa? They didn't tell. Inni mamne garuu indeesse jedhanii achi yeroo tweet godhullee Twitter irratti namoonni tokko umriin ishee ga'ee jira ta'a maal beekta waa'ee ishee maal naan jedhanii comment gochaa turani. Garuu first of all it's not about the age. Umriin ishee 18 haa ta'u 19 haa ta'u kun sirrii miti. Waanuma barumsa irra jirtuu fi abbaa manaa yoo qabaatte abbaa manaa ishee wajjin wal mari'atanii contraceptives yookiin immoo mana yaalaa deemanii jiruu isaanii pilaan wajjin gochuu qabu jedhee yaada. Garuu kutaa 8 baay'ee daa'imadha yeroo laallu most of the time ijoolleen kun daa'imadha. Kanaafuu wanti kun nu dhukkubuu qaba malee wanti kun celebrate kan godhamu miti jedheen yaadaan ture. Kanaaf kan inni tweet godhe. Tole egaa kanuma irratti yaadaatti tweet goote immoo karaa Twitterii keetii barreessite irratti siyaadne wanni ati jette akkaataan miidiyaan haala dubartoota kanaa yookaan immoo taatee dubartoonni yeroo barumsarra jiraniif qormaanni gahu qormaata irratti dahanii achumaan qormaata fudhatanii kana akka itti dhiyeeffamaa jiru isaan waan xiinxalte fakkaata amma tokko. Maal argita akka miidiyaan dhiyeessurra? Miidiyaan illee kalcharii badaa ta'e question gochuu qabu malee waanuma hawaasa keessa jiru repeat gochaa celebrate gochaa darbuun qabu jedheen waan manuufaniif. Kanaafuu miidiyaan
ijoollee ulfa ta'an mana barumsaa keessatti jechuu kooti kan pireezidant gochaa jiran akkuma hawaasni itti yaadutti. Questionii gochuu qabu at least conclusionii irratti illee at least waan tokko jedhanii darbuu qabu jedhee yaada. Tolee gaasiyaannee ulfaa yeroo malee ijoolleen yeroo barnoota irra jiran gahuu kana dhiibbasaa amma tokko tuqxeetta xinnoo ballistee akka naa ibsituun barbaade. Haadha ta'uun itti gaafatamummaa salphaa miti. Umrii kanatti immoo dhiibbaan isaa maal faadha? Ofii isheetiif jalqaba. Not for the society, not for the family. Kana akka hawaasaattis akka miidiyaattis center gochuu qabu warra dubartii jedheen yaada. Yoo barachuu baatte rakkoon ishee dhumarraa jalqabu. Dependence, economic problem, critical thinking. Center goonee akka rakkootti kaasuu kan qabnu isheedha. Achi booda immoo eeyyee gara faamiliittis gara hawaasaattis hin darba. Yookiin fakkeenyaaf miidiyaan gaafa 8 egzaamii fudhatte jedhanii ripoort godhaniiru. Garuu kutaa 9 akka galtu bara dhufu gaaraantii hin qabu. Drop outidha kun jedhee yaadaan. Maali? Maatii qabaachuu dhiisuu dandeessi. Maatiin illee qaban attentionii ishee baay'ee mucaa ishee bira ta'aa rizaaltiin ishee gadi bu'aa rakkoolee baay'eetu jira kan ishee mudatu jechuudha barumsa isheetiin. Kanaafuu miidiyaan center kan gochuu qabu isheedha. Ammaas garuu miidiyaan kan jedhaa jiru formii yeroo mana barumsaa jirtu dahuun ishee akka waan gaariitti akka wanta guddaatti present gochuun rakkoo qaba. Maaliif hojiin dubartii inni tokkoffaan dahuudha yookiin ijoollee kennuudha kan jedhu fakkaata yeroo gabaasan. Kanaan dura waggaa qorannoo hojjechuu mana barumsaa adda addaa deemtu barattoota yeroo dubbistu suurawwan adda addaa karaa miidiyaa hawaasummaa keetiin maxxansita ijoollee kana hin dubbistaa dhiheenyaan haala isaanii beekta jechuudha. Kanaaf egaa dhimma kanarratti dubartoonni mana barumsaa sadarkaa gadaanaas haa ta'uu sadarkaa lammaffaas jiran wanni beekuu qaban maaliin? Galatoonni Tigist kuni baay'ee powerfulidha. Anis dargaggeettiidha. Nan beeka ijoollee dubaraa maal akka isinitti dhaga'amu nan beeka. Rakkoo keessan jechuu kooti nan yaada. Garuu heerumuunis ijoollee godhachuunis eessayyuu hin deemu. Garuu umriin barumsaa hin deemu. Singatee deema jechuu kooti. Kanaafuu amma barumsaaf gizee godhatanii booddeemoo jaalalaaf ijoollee godhachuudhaafis gizeen isaa hin dhufaa jechuun barbaada. Yeroo immoo dirqamaan isin akka ulfooftan yookiin immoo akka heerumtan isin gochuuf yoo barbaadan immoo poolisiidhaafis barsiisota keessaniittis himattanii of hambisuu hin dandeessu jedheen yaada. Kan biraa immoo qaamni fakkeenyaaf barsiisonni mana barumsaa immoo ija banatanii ijoolleen dubaraa tokkoyyuu mana barumsaarraa akka nafne maatii wajjin hojjechaa isaanis dhaggeeffachaa waliin hojjechuu qabu jedheen yaada. Ijoollee godhachuun mana barumsaa irratti wanta dinqisiifamu miti. Garuu gaabbii qabaachuu qabna akka barsiisotaas akka mana barumsaas akka maatii gaabbinee ijoolleen keenya umrii isaanii sirriitti jiruu isaanii sirriitti pilaan godhanii itti yaadanii mucaa godhachuus maatii godhachuus hin danda'u jedhee yaada. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin labataarraa kanumaan raawwata.